idaaf guyyaa arri diidamii torba. Halkan kana diidamii torba seenamoo kalee diidamii torba. Maraafuu guyyaa meeqaafee inni boruma leeftaani diidamii torba diidamii saddeet diidamii sagal hayya. Guyyaa diidamii sagal guutuu namni waan takka hin binne shunkurtaa hin binne. Amma waan kana niin katabee dadhabee waan jira kana dadhabee waan takka hin katabne. Waan ta'uu dide shunkurtaa kiiloo meeqaan bitaa? Xibsiin hin godhaa, qeqqiliin hin godhaa, qabaxiin hin godhaa, ruuzaan hin dalagaa. Hayi shunkurtaa kiiloo diidamaan godhaa. Kudhan. Zayitiidhaan bakkanatti zayitii hangam takka hin bita hoo? Barbarree naaf. Wayyaa rabbi kiyyaa. Amma waan kana katabee. Wayita jaarsi kiyya dhufe hoo? Kanaan fedhaa kana naa biti. Ijedhaan. Afxirri har'a hin jiru afxirri. Afxira maaltu jira? Biizii. Sammuun hunda biizii. Wayyaa rabbi kiyyaa. Asirraa hin eegalaan na dhibee amma qora. Amma. Kana naa biti wantoota iidaaf na barbaachisanii iid mubaarak. Furuutas niin fedha. Muuza, avokaadoo. Waan hedduu fedha. Already bakka waan hedduun fedha. Akkasii. Weel amma sangataan keenya duratti bismillah inni eegallaa wantoota iidaaf na barbaachisan jechuudha. Assalamu alaikum Fatih. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Me saditan ala dum saditan aga cewa. Taulat. Mal da garar nanti. Mal makana barnasta yabo. Maal jettee? He. Wani he. Yawo baka bawo jirta khaida Fatih. Ati maali? Nadu bismi Fatih saditan aga khashun gurta shugurta. Salliidhaan bituuf deemaa iidaa fi salliidha san yaadana irraa hattaati. Yaadni akkanaan jala haatamu jira. Shunkurtaa yaadana irraa hatu jira. Salliidni yaadana jala hatu jira. Yaadana hanatiin atiis. Isii arginaan sukkaara yaadadhe. Siin yaadachisa. Sukkara amdi gana amma sogda yaada tolje. Yaa geelee ati bariyaa qalbitu jaata maallaqa hin qabne santu sii. Soogidaan irraan fadhe kiloon takkaan godha. Soogidda kiiloo takkaan godha. Shunkurtaa wani bakka. Shunkurtaan hin qabaani beekta garuu mootu kiiloo meeqaan bitaa akka jedhu yaadu jira. Nama hedduu si dhufa. Anis ollaateetii mila. Anis olla jaani alla jaan. Olla jaani alla jaan. Anamas milee hin qabu. Ati illee barallee numas hin qabu garuu yaadana gargaari allee shunkurtaa abbaa takka sallii dhallee waa xiqqishu maal shunkurtaa meeqaan biteetti isee dura. Kiiloo 10 bitu yaada qaba. Allaale awwaala barreessee yaada jijjiiree qo'isiin garsiisaa. Shunkurtaan kun as bira kiiloo 10 kiiloo meeqa fedhame? Mee kiiloo meeqa bisma? Lakkosii bootaami. Shunkurtaan kiiloo lukkuu irraan fadhee hambar xibsii qofaan yaadee Allah. Xibsiin sanuu shunkurtaa kiiloo 5 fadha. Kiiloo 5 fadha. Ati kiiloo 10 qofamu xibsii ollaafee gaamu. Ati gaamu. Moo nama si bira dhufu san gaamu. Lakkaa nyaataas ollaanni kennan. Shunkurtaa fa'aa kananiif. Ifi godhatti ollaan. Nama gizuma affeeran godhanii affeeran malee ollaan kananiif nyaatan kananiif. Fa'aa kanan. Ana nama tura. Garuu siin amanaa ni beektaa? Atis na amanii sumaan amanaa garuu xiqqoo sin amanullee. Fatii amma kiiloo 30 godhedha shunkurtaa maal jee? Alla jaanii olla jaanii fatii ani. Alla jaanii olla jedhanii 10 irraa 30 dhaqanii kiiloo 30 kiiloo 10 irraa takkaan tarkaanfatanii kiiloo 30 dhaqanii. Guyyaatiin qabnes anis kan guyyaan ani qabnes atis naaf kan akkana ollaan akkanu ollaa jechuun maqaan isaanii kanuma bara. Gaafa duraan takka daw'aa godhan takka waan qabdan irraa ollaaf waliin haa jedhan. Ollaan akkana maraa qabedhanii. Katabu 30 na gaafadhu.
Zanjabiila kan beekaatin. Wayii fatiyaa. Maal taate? Ajaja katabi. Soddom. Soddom Abaabbiin beekaa darbeetu mana fidila. Ati qophaa'u jiru. Zanjabiilli meeqa amma? Qullubbii. Qullubbii. Laal kiiloon takka. Onniidhaaf kiyaa. Maaliif? Keessummaa gisee dhuftu. Qullubbii kiiloo 3. Atis kiiloo 3. Keessummaaf kiiloo 3. Garuu qullubbiin ammas fayyaadhallee. Dhukkuba 50 dawwaan. Dhukkuba 50 ambar kiiloo 50 dhukkuba 50 dheetiin addaan bahachuu jira. Kiiloo 10. Lakkaa dhukkuba 50 kiiloo galiin gora qullubbii. Addaan fudhan. Waa. Anaaf tokko maamisa. Tokko Anaaf makamaan nu addaa ammas mannis nu addaa beeki. Manni kun kiyyaa sun keeti. Ta'u. Akkana jee yaanni garuu. Hayyee siyaa ta'u. Mixaataan taxibsi nyaatan. Kanama gubdu mi'ooftuu binna ammas. Kaanta baaltinaa. Anaaf beekasa. Sii beeka? Hayyee. Qaali garuu bareedduudha. Katabi. Qaali? Jaarsi kiyya yaa kana. Ganama bahee galgala gala doolaara dalaguu jiraan seemete kana yaalu callaa osoo hin taane doolaara. Dafi khazaan dhiyaatteeti. Hayyee. Salii ta'u kiiloo. Barbarreedha amma. Kiiloo 10 nu barreessi. Kiiloo 10. Fatiyaan beektaa. Kiiloo 10 bara waan hunda 10 oliif fixne hayyee 10 sawa. Hayyee amma waraqaan kun guutee jira. Shunkurtaan kiiloo 30, zanjabiilli kiiloo 2, qullubbii kiiloo 10 naa jette 5. Mixmixaanoo. Alla kiiloo 2 nu kiiloo addaan fudhannaa fatiyaa keessummaa nu. Mixmixaa meeqa godhu? Mixmixaa. Kiiloo meeqa gooteeti? Lamaan godhe takka takka lafa. Mixmixaadhaan. Gahaa mixmixaani? Kiiloo addaan fudhan. Barbarree kiiloo 10 gonnaan jedhu. Kiiloo lameen sanaa xiqqishoon siiqan kiiloo. Hayyee. Barbareedha amma. Walaati fatiyaatti nama robbiiti. Bakka sani madaa gaafa kaanii nakka'a. Lekkumaan na qaqqabe. Barbareen kiiloo meeqa? Kiiloo 10 gooteen kun 5 addaan fudhan. Tun taas. Ollaa gaarii barate ollaa gaarii barate. Laal rabbiin akkuma darbee na fide. Barreessuu dadhabee waraqaa kana ciree Siin gargaara. Ammaan si gargaara. Amma na gargaara. Foon kamaalii binna foon kamaree gahu. Re'ee xixiqqoo lallafii isaan jirtuudha beektee nama jajjabeessa. Anaafis takka atiifis. Kiiloo meeqayyee? Moora'ee. Re'uma bichisiisa. Re'ee jirtu? Yoo ja'a. Re'ee lubbuu qabdu. Yoo bitatanis immoo bitatan. Yoo dhiisanis immoo dhiisan. Re'ee jirtuu tana binnee firija guur. firiijni kiyya re'ee guutuuf fudhatanii walii caccabsinaa godhe yookiin daakanaa godhe ati. Foon daakii goona daqqaa goona. Akkana. Foon re'ee takka. Ittiin gulaan nama fadhaa bar. Foon re'een gahu bakka foon biraan maal goona? Sangaa. Sangaa maaltu godha? Sangaa bitaa. Sangaan bareedaa bar nama babbareecha. Wallaahi. Tu nama bareecha. Ibsii muqayyootii muqiqqilii kaasan. Waan sanirraa bareeda. Maali? Kata biati sangaa. Sangaa kiiloo meeqa? Sangaa kiiloo takka amma kiiloo takka. Sangaa kiiloo takka foon. Distii keessa dhabamataa. Dhabamataa distii keessatti. Hayyee tan goona. Numa bita kaa sangaa bis. Sangaa bitaa? Ati yaa ollaadhaaf waa godhu ni beektaa maal ta'a jarra. Sangaa biti jedheen isaa miti zarii isaatii miti. Ati tasanii yaadiin isaa bitaa. Gosti isaatu nan feeku. Amma sangaa kiiloo nurraa foon sangaa jiraa eessaan dhaqnaa miti. Hin dhaqqabnoomi. Fooni amma. Akkasii bar. Way ati nama gaarii bar. Hayaa kiiloo kudhan waan ga'u. Kiiloo 10 ciruu hin dandeenya nuti. Maatii miti wanni itti yaamnaati. Godhe. Kiiloo 10 hin ga'u. Kiiloo 30 nu godhe fatiyaayyee. Distii keessanii dhabamaa bara. Yoo nyaanni sun ma nyaanna. Anis keessummaa naaf irra dhaqatu. Hayyee kiiloo 30 godhaa kadhu daabboo. Bas bakka nu gaafoo biraan fenu. Waan qabne si yaa kan godhe. Bakka kiiloo 30. Lushaan lukkuu katabde. Lukkuu abbaa. Lukkuun kuna. Shungurtaa godha. Eegaa godhe fatiyaan. Garuu lukkuu gaafa iidaa namni hunduu nama godhataa miti. Takkuma takka godhannameeti maraaf. Takkamoo bismillah takkamoo. Meeqa eenyu nyaata? Anaa beetii nyaata. Lukkuun ammaa waa nyaachuu dhistee jirtu ni huqqatte habba lama godhe. Hayyee. Huqqattuu sana atuu afaan keessa si mul'attuutiti. Hayyee. Killee feesisa bise san lukkuu bisee godhan killee keessa godhan. Hayyee. Garuu kafoonii amma dhumate. Killee lukkuu gooteemi godhe ammas waan biraa goonaa godhe. Maal goona? Qurxummiinoo. Qurxummii gaafa iidaa maal nama guuti?
sirriidha. Nuti duraan takka qurxummii gaafa inni hin jirre nyaanna. Gaafa hin jirre ni jira miidhaa. Gisee jiru goona. Akkas ilaal faallaa bar wanti hundinuu. Qurxummii takka moo bitanna? Takka abba takkamu. Qurxummii xiqqoomu. Jenne rabbiin akkas bismillah. Hayyee meeqa goona? Ollaadhaan waan moo ollaaf godhan godhime. Yookiin gaanatti qurxummiin feetu anumaaf katame anaaf fudhate. Ani fedhullee jiras. Anaaf fudhate. Yoo inni qurxummii nyaadhe nyaanni na taagat hin dalagu. Anaaf fudhate kaafatee yaadu. Hayyee meeqa sii godha? Takkaan sii godha moo cilaan sii godha? Damanaa godha. Ati ni keetaa? Firiijii Firiijii kaayattaa? Garuu yoo inni akkas godhe foon na kadhate habarraa kun qullaalli beekaa akkanuma darbeetu mana fide salliixa sababa naa godhe. Kuduraa hundi ciccirana kuduraa takka Salliidha naa salliidha bar salliidha hin qorre. Salliidha hin katabne. salliidha hin katabne hin qabu. Leetira shanshaniimi. Abbaa afur nu barreessi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان تقصين دبر سيوداتي دي دبر كفتو Aafatee ayyamtanii muutanii. وعتيس سليني قاعدة ويجرا جارسي كياما غاستريك Ati maaltu si rakkisiise bismillah ni bitaa. أيه بس كيلو كل أمو دي دبتسا Laal kiiloo shanshaniimi isa. كيلو ما أقول Atis qaabba lama ani لتر sabbala. دي دم أقولنا لتر شنشان مي Abbaa afur jechuudha. أكاس كونا فروت أما فروتني فولا كان سكرتش ما سكر Waan godhe. Ati ni fayyada furuuta. فروتني أنا ما موزة كيلو لما أنفرا Alla kiiloo lama qofa moofatee haa. أنا زيس جرانا ما كمان نيسكا Anaafoo Buuza? moofatee haa. Kiiloo? Ollaan irraanfatee hin qabu. باري لا لا كم سكر Yaadadhaa jeebar. يو تكنيا ده جناسي فين كنا Aan cinaan fadhu. Ollaaf cinaa kan nan hime. Subhaanallah. هاي بس Gootee meenga kan naafuu ammas. كيلو سادي وانا في بورتي Takkaa قونا cinaa addaan fudhanna. هاي موزة كيلو سادي قافا قوني ما سنو رابون نبرا Salixaa waan kana kan sanumaatii miti dha anumaa feetii gabbee bita kana waan gurguddaa kan inni haa bitu. إيه Harkis dadhabee Amma- garuu mii هاركي ما ندبا fitisfatee anas irraa kataba waan biraa kaa hafiis maaltu hafe mii naami ammaati. واني هفيانا Killee كله katabdee كله كتبني كجبو كله سني كتبني killee firii diidda. Maaliif jee lukkuu habba lama lamaami. أيه بسكوت اللي تقول أنا غير هاي Wayi biskuuta yoo goone hin ga'u haa atiyaa. Biskuuta yoo goote biskuuta kiiloo takka meeqa goote ni beektaa? كلين قافا يو عم بيتو سميك سنتني بيتا هبان سدي قرشي دي دم إيه Aya ummaatii miti. Gizee hedduun guddiftu sirraa qabnisan beekte. ورسيلا Kudhan sirraa godhan. Kanaafuu kiiloon takka firii sagal waan fudhattu jecha ammaa 8. Itti kudhan godhan lafa. هاي Wanni qabnaami. هاي Kanaafuu meeqa godhan? Kiiloo meeqa godhatta? Ati kiiloo 3 godhatta. هاي An kiiloo 5 godhadha. هاي ده بوتين جرا كيلو اللي بقوته ها Firii dhibba. Nkoofa lukkusti goona. Laal salata irrattis ni goona. Waan meeqa irra goona? فريد بيتشوني Fatii anu raadhi sahaati maayyaatiin. Laalama meeqa ta'anii beektaa? Qarshii walii. أكثر لكم قيات ميجا نلتي Sanii gaafa nama naa himaa dhiinee gaafa. مناها كما سنتاني كلين ربيون جراتين وكم قول لي تبر Lukkuu hedduu qaballa. isumaan itti ergan bakka jiru cufayyuu isumaan ifiraatti ergan yoo inni hangana bitanaanin hanganiin hangamumaa nagaa isumaan itti firaa qa'a maal haala jiru Maal irraanfata? waan irraanfanne amma dadhabuu jiraanne xiqqoo gadi hirkadhaati Fatii aan xuuxxoon qabu bar salataa yoon jira. Dhallee xuuxxoo maal itti godhadhu? leemoon Leemuuna. leemoon nasiif taadhisu ta qarshii diidamaa abbaa sadii nasiif Haffa sadi maal naa godhu keessumaa? Fatii maal? Ollaadhaame. Ollaa akkanan godhanii bara. Laalmee anaaf heetti ollummaa haqa wali qabaachuu ka'e atii waa barreessu jiruun si dhufee bara. Awwayin dhufee? Miiluma kana irratti sababa godhee miti darbaatu qur'aana maal irra jedha? jira haqa ollaan haqa walirraa qaba Tabaarakallah. Ati moo fatii haa? Xuuxxoo. Xuuxxoo moo leemuun hin jaa? ati ka jedhu wayin si gaafadha maallaqa walitti baasna maallaqa takka illee hin qabdu
Jaarsi kiyyaammaa yoo kan naa bite uffata hidha maaliin naa bita? Gaafate akkana hin jeen qabatee ollaadhaan misa maallaqa hin qabu na beektaame an kophaa kiyyaan jira dalagaallee hin qabu. Fatii asitti wayi waadhaan bismillah amma an cuudaatu hin qabu ban siin naa bita jeen. Anuu hin bitanne cuudaa. Hojii bitanna. Hin bitanne. Abaayaa babbarii taanaan. Jaarsi kiyyaammaa giiftii naa bita abaayaa akkana yaadu jirutti giiftii faa naa bita. Abbaa lama bitaa dhugtiti. Hije iida tokkoffaa iida lammaffaa iida sadeessaatiimi. Habba sadii bitadhu. Habba sadii bitadha. Iida takka kan. Fatii akkana. Inni guyyaa sadii akkamii iida guyyaa sadii habbaa sadii bitadhee habbaa sadii si kenna habbaa takka si kenna. Takkaan nama habaayaa kiyya kan duraan ka iida dabartee kan dhiqaa qabu jira kabata keessa sanii si kenna sagadu uffadhu namaa rakkoo hin beeksisu. Namni haaree ammaas. Rabbiin hin jenne barakkana. Maaliif jee? Rabbiin isin nyaatanii ollaan hin agabinaa jaaban. Habaayaan hin nyaatanii bari waan nyaannu waliin bitan habaayaan waan nyaatamu miti. Guyyaa idaatiin guyyaa idaa waan haarii uffatanii. Atillee bakka shiita bitan dura shiita siif hin bitan. Shiita sumaaf hin bitaanis. Iida dabaree walumaaf hin binne. Iida dabaree yoonis siif bite iida dabaree. Amma si qabaan bire. Ani iida dhufunaa si bita. Basayyoo ni akkanadha. Ati sadii bitattaani an takka. Guyyaa sadeen tokko cuma saniin ati abba lama gartee. Akkas. Garuu an sadeetu. Lemoon irraan fadde garuu hin dadhabdee misira dhisee. Murtoo iduma lama nuu godhu. Yoo nyaanni san garaan dhukkubseessitu dhuyinaa bara. Garaan nama yaasabeetii nyaanni hedduun. Anamma yaan beeku laal tuttoo yoo dura dhuge malee garaan na yaase fi hin beekame mala. Nama gadduuftee kamtu. Yaasatti bara waan namaa nyaatte. Hayya. Ati yaadni dubbatte? Maaliin dubbadha? Yaadutti hin jira waan irraa. Baraasoo waan dhagee hin jiru. Haasaa. Dhugaan dubbacha jira bara. Maamaatu maal? Amma waan dhufteef inni irraanfattee saameen irraa gabbaye. Alla waan dubbanoo. Ati maal sallite kana kan dubbatte? Ayyaa sallite keenan. Sallitni waa xiqqishoo jiraati. Kakalee irraa buskutaan dalage kaakaasanii dalagee jiraati. San maxxabashaa keessaa sin naqadhu. Maxxabashaa keessaa naqadhu ammaas maxxabashaan haalli qeechirnaa kaayedee. Alwaala san gachuuf gabbeen irraa. Ani yaada ganaa kaataba amma waan maxxabashaa qofti bitee amma maal bitannaa juusanii bilaanii juusa firiita keessaan kaadhetti qollu bakka hin argine. Na dubbisa waan maxxabashaa maal itti godha? Distiitii naqachuu deema. Dhumattee injirtu tun qulqulluun tun ollaa maxxabashaa kanaaf jaanii. Hayya. Maal jettame? Ollaa maxxabashaa kanaa jaanis. Maxxabashaa inni fura dhusin jedhati sallita maxxabashaa keessaatiin fura dhudhee malee ani. Sallita maxxabashaa gurraachisa moosanitti shunkurtaa naqadda. Hayya. Distiitti naqadhu atis maal isa? Odummaan keessan irraa akkana sinsiin. Hayya dhis bakka baas naqadhu deemu. Akkana waan hin jeen kaasa. Ani ollaa akka tiitii tan takkaan garree ni beektaa? Gaadhaan duraan xiqqoo ta'ellee ollaa akkanaatiin hawwuu ture. Numaan argadhee. Amma deem bakka. Shunkurtaa bari hin qabu manarraa. Suuwwan godhadha jeetiin shunkurtaa binichaa barbaada dhufe. Takalee cinaa irraa fudhate akka jira cinaa isa fudhadhu deemu. Abba takkaan qabu cinaan eegaa. Hayya deemte dara. Tole. Hayyee. Atiyaa. Jaarsa fedhis dhufagee azaanuunis gee. Hayyee. Amma waraqaa kana eessaan kakaayaa abu? Kun achirra kakaayaadhaan si kan nama kaddaa sanirra lafa. Asirraan kakaaya? Hayyee. Asna kootu. Akka dulloota ta'an cufatu fe'ee galte. Way asken asken. Ni laala. Fatii waan akkanaaf yaadu korkootummaa akkanaaf yaadis bismillaahi maalaati ollaa kanaan agarraani bismillaahi maal mataati. Taala mee qabdu futee kuttee. Waa buma lamaa fudhee fatii ollaadhaan bismillaahi. Hayya nama saganaa qabee manke. Hayya. La. Ani kan hin jedhu. Guddina rafa. Maali rafamte fadhura. Aime after dhiyaachuu jira bara. Aime.
Hai maali har'a maali? Arra. Wai. Ni dai sa kai lafa wayin si ma lafa raul kai. Hai lafa raul kai. Nagaan? Waraqaan sun dubbisi. Irrafni ani waan irrafeessi fakkaata malee ciisuutiin jira. Ammaas immoo laali. Waraqaan tuni jiru teenya. Waraqaan tunis jiru teenya. Waraqaan tunis jiru teenya. Anis jiru tiyaateeti. Maali waraqaan sun irraa gabbuute jiru ta'e? Hayya. Waraqaan sun irraa gabbeeru. Hayya. Maali? Kana dubbisi first of all. Kanaatu irra guddaadhaan siyaasa guddaa kana dubbisi. Waan iidaaf na barbaachisu. Zayitii kiiloo 20. Maali mootummaa siiruu deema? Wayi mootummaa nu yeroo ni bitta. Kiiloo Maali 20. Nata gasi laal. Nata gasi. Zayitiin kuni kiiloon wayitiyyaan akkam naa itti Kiiloo 20. kiiloo 5. Re'ee abbaa lama. Kiiloo 4. Aruusa qabda? Natu godhata. Haa? Re'ee abbaa lama aruusa qabda? Nata gasi. Xibsii godhannaa. Qaqqilii godhannaa. Qayaxii godhannaa. Lukkuu godhannaa. Duboo kiiloo lama Maalii sun geessu? godhansaa shunkurtaa? Salaaxatti illee ni godhan. Hin beeku. Akkasii. Foon re'ee salata goota? Foon salaaxatti godhan. Foon re'ee xibsii godhan. Foon sangaa kiiloo 30. Haree si hanqatee ammas kiiloo Foon 30. fedhan laa foon dheerii nyaachuu fedha qurxii nyaachuu fedhanii. Kiiloo 30 jettee bara. Si galu jira? Re'ee lama barbaadate. Foon re'ee xibsii godhan. Foon sangaa wanta godhan. Amma maaliin jedhisaa qalbiin hattee baratin. Maaliin jedhisaa? Hoolaa kiiloo 5. Kiiloo 5 sun xiqqaadha. Laa ilaaha illallah. Foon hoolaa maaliin godhansaa? Xibsii godhansaa. Hayya. Lukkuu 4. Lukkuu 4. Lukkuun lama teenya lama ta'ullaati. Oyi mootummaa isin hiruu deemu waan Maal mootummaan waan deema si bitalaal maallaqa beessee as keessa baastee chappi gootee bitti dhufta. Hayya akkasuma ni dhufta. Amma warqaalee tanattis wayii babareessaa. Dubbisi. Hanga ammaa takkitii sana dubbista. An akkas jalaa hin bannee fila sirra barreesse akka ammaa san irraan bannee fila sirra barreesse. Yoo wayaa dadhe ammaas ni kataba laal kunoo laal daftaraa fi iskiriptooni na bira jira laal ganaan kataba koo kana. Amee fidi. Maaloo shunkurtaa kiiloo 30. Zanjamiil illee kiiloo takka guutuu. Zanjabiin shaayitti godhan danfisanii dhugan borcee namarraa buusteedhaan. Geeletii yaannaa himee beektan. Guyyuma idaa kana danfistee morcees nurraa buustee maal galtee. Ijaarsa kiyya kana akka mana kanaaf yaada argitee garuu annumaa ati dalagi anni yaada ati humna qabda an sammuun qabala garaagarummaa kiyyaaf tanaaf. Sammuun ta'ee ta'a shunkurtaa kiiloo 30 nama hojjechiistu guyyaa tokkotti. Talukkuu. Qullubbii kiiloo 10. Qullubbiin sa'in taloo reefu maal naa jette kiiloo 50 naa jette godhukuma kudhaniif. Sa'aatii maraatu dha qoy. Kiiloo. No siifin maafa. Kiiloon hayya maal nansa. Kiiloo 50 kiiloo 10. Qoy na bitachiisi. Ay sanis biti. Waan kudha waan 50 dawaadha naan jette shunkurtaa adii. Qullubbii. Waan 50 dawaadha. Kiiloo 10 bin. Sweetii ay sanis. Dhumattee waan achirraa likkin laale. Barbaree kiiloo 10. Barbaree kiiloo 10. Waan akkasiif immoo kana hunda maallaqaan tibiti yoo irratti idaan agartee miti gabbaraan si kafalee hungo. Hayya. Gabbaraan si kafalee sinitu kana irraa deemtee gabbara haadhaaf abbaan tii fudhatte maaltu nagee anna fuutee asitti heerumee gabbara maaltu nagee gabbara nurraa dhiisii tana nuu biti inni ammaas waa'een si maallaqa kana hundaan baasu. Iidaa huccuu naa bitta. Kana gubbaan huccuu. Muuza, killee, loomii yookaan xuuxxoo, avokaadoon fedha. Intaloon xuuxxoomiin irraanfattee se'an qundoo barbarree kororimaa fi shaayaan ni irraanfattee. Anaa itti qorasan hoo dubbisi. Amma na ana dhiisa. Muuza kiiloo. Apple. Akkasii. Wanta akkasiif immoo zayitii yoo qaamaan dhiqachuu danda'a kiiloo 20. Jalqabaan tokko jechuudha. Qaamaan dhiqachuu danda'a. Qaamaan dhiqannaan guyyaa maqaa zayitumaan qaamaan dhiqannee maal? Akkam dibaata kiiloo 20. Kiiloo 5.
kiiloo takka waasha yoo waan godhe kiiloo shanitti godhe kiiloo godhe shan Zayitii ollaa waan fi hundatti kenna. kiiloo goota. Liitira takka anti godha. Waan hundatti leetara takka. Ayee killee dhibba. Killee dhibba. Gandaa ijoollee deemta akka dhahaatti gandatti haati deemta. Wajaarsi gunduma faniidha. Killee lukkuutti godhan killee ganama xabbatanii fagara nyaatan. Killee waa meeqa godhan dhiistee gandaa taphachuu dandeessan jetta anooyin ijoolleen shifeeta. Amma wanni na ijaaf jirtu haa amata nyaannu baay'ata amataati. Amata maali? Iida. Guyyaa iidaa tokkicha. Guyyaa sadii numa nyaannaati. Jeeta kiiloo 20. Kiiloo 20 bituurra si ni haaqee 20 si qorana wayya. Amma kam ta'u? Inuma Si hiika? ki 20 si yaa 20. Ana na hiikta? Hogata si binima. Inuma Ana zayitaatti na hiikta? Zayitii qaalofnaani awwayin qaala zayita qeelawee na hiikta? kiiloo 20 malee kamii yaadda guyyaa tokkotti kiiloo 20. Garuu wanta akkasii himu anillee yoo ta'e na hiikte sirra gara makiyyaan irra filadhaanii beektaa? Garaa kiyyaan Anarra galarra garaa kan jaalladhu. akkasuma laazima yoon hin nyaadhe yoon babbareedin nyaadhe sirra na fuutu ammaas yoon hin nyaate wayin jiraadha ati nan fayyadu garaa kiyyaan na fayyadu na hiikta hoo ati nan hiikinu si hiikuuf ta'a si hiike yoon Ana na hiite. Ana na hiite. anas naas hiike Ayee ayyee na laaliyaa. garuu mootu zayita leetira diidamaa jedhe Namni zayita leetira 20 maastee nama bultii fi diigasi malee nagar. Gandi hundi si Omar kun qabu garaa kiyyaafin si hiike garaa kiyyarra immoo namni takka kan ta'an hin jiru.